ባይዘው ጌታ በጣም ትበሬዳ ረሞ ካን እንጅሬ በሬድራ በጣም ውበትን ከቶኮ ጅራ እንት ካን ቆፋራራ ጭምር ጀዴ ጅራ ታይ ቪዲዮ ሙሉ ከበይቶ ግማሽ ነሰ ያርጋር ፉላ ከብቻ ና ፈታ ከኑ ተገርሲፈን ilmo ዳይሞ ስፈጃራ haadhi tiyyatu laalika ani garuu haadha tiyya bichaan se'ee duraallaa daraartuu tiyya gaafa ishiin jettu na kaffaa ture mikinaatu ani haadha tiyya bicha akka taatuun barbaada sii galee uy maaki ani oduu haadhi dhuguma na dhaltee jiraatte amma sitti naafu nama kaanitti naafu geetaan baxaamitti inde gaafin qabu ini nabi isillamenu itan injala dalat isillamenu ijabitati ijamirgati ana wallahi yaatam wallahi lazim nin beeka akka nu jaalattu hunda keenya haadhaaf abbaa hin qabdu akkuma irratti sitana akka ilmoo xiyyatti akka obboleetti ilaale tana isillee ofitti qabee waan danda'u gargaarsisee uummannis gargaaraa jira haadhaaf abbaan qabdu isinillee ummatumaatu gargaara kanuma waan biraati miti wayyoo Kiruko. Na islamin obboleeyyanii wal jabeessaa wal ibbilaa Obboleetti kooti bakka. Obboleetti wal taane jira shi. Intaale shi fooloo daadee bisiin haasofna. Esh. Dammo baay'ee geetan ofirraa ati boota argachuu keessatti baay'ee si gammadee shi saruu ta'u. Rabbi maakiin duraan daraartuu fidee nu fagaafettu akka ishee waan gammachuu dhassifadee dhuftu. Eegan ture dhugaa kiyya sanarra keekne na gammachiise. Maaliif በጣም na gammachiise. Baga gammadde bareeddu ko ammas borus arras gammadi. Esh taro. Antis galatoni. Nittu wanti goota boruweetu bilbilni uffata wallaggaa illee mitiiraan mana uffataa sun sagalee si bira micoo mana uffataa si biiftuudhaa Silkii haasaa uffata ooyiruu bira nagee siifillee biiftu uffata wallaggaatiin barbaada jettee ispoonsara sii taatee jirti. Daraartuufillee ilmoo fi isiifillee ispoonsara taatee jirti. Biiftuun amma ati dura jirtas waan ta'eef ati bilbiltee jechuudha. Maal jedhamu inni qoyaa obsa. Ati bilbiltee fi siifaayimtu bikka jirtu akkasitti uffata san fuutee garee bira gareetti geessitee waliin uffatta. Muito grande, Asaan ture bar. Boleh aja bisa? Ani mo, bukan jeruak. Mana tadi? Ani mbonye marani. Akan tambah dah sebenarnya berasan. Bakka mana atillee barbaadde duuti tole. Achuma ganduma san barbaadde qaalitiin kireessee bakka. Kireessite nu geessi kan argadeen rakkoon qabu. Nu geenaa barbaada ishiin kireessiteerti. Reefu maallee waan taasisuun akkaawunti irratti. Ina garreen siimichaan banne beekta siimicha dura namni achi keessatti tasana caqacaqadhe siimii qaatan keessaa baasee gini isa banee hin jiru amma hin baneera.
rifeensa hankee dalagadhu maal ta'e rifeensa tolfadhu daraartuun illee boru eenyu nama galchaa jira. Okay. Daree har'a waan inni ijoolleetti boru si hageessu paalestiraa hojjedhu ayaa. እሺ Yookiin shurrubbaa yookiin paalestiraa hojjisifadhu boru si geessitu. እሺ Biiftuu atileen hojjedhu bakka rifeensa kan kee haa hojjisifadhu rifeensa kan kee shurrubbaa hojjedhu. Tole bakka amma waan dubbatanii qabaatan nagee bakka nagaa miti waan dubbatanii qabaatan dubbadhaanii ba'uu keenya. Dhugaa ani waan dubbadhoo jiraate nugeen kuni paaspoortii odoon ta'in kaardileetii mattaawaqaa irra qabee qoy nugee gisee tokkicha kaardileetii mattaawaqaa irra qabee ergan gaafa buraayyuu qabee galeet irra qabee yoon ani birrii hin qabne illee tiraanspoortii naa kenna akka obboleessa guddaatitti na gorsaa har'allee amma har'aatitti nama na bira dhaabbateedha dhugaa waaqayyo namni naa galateeffatta yoo jiraate dhugaa nama birrii namaa kennuuti ani har'a odoo nugeen dhabamee micoontu na bira dhabamte dhugaa akkam akkan ta'uun beeku bargitiidhaan garuu inni kaleessa irraa qabee hoggaana ni gannas bonas qorras aduu sodoon jedhin nama nafaana gisee hundumaa rakkina dabarse keessa nama tokko hundi keessa nunaa galateeffadha maak irraa qabee daraartuu irraa qabee dhugaa rabbi nama sii galateeffannu jira odoo jettanii ammaa miti mubaarakita adaraatti na kenne erga gisee sanaati bakka guyyaa takka na biraa kenneef guyyaa takka dhugaa waaqa. Nagee galatoomiyaa wallahi rabbi yaafannu jabaadhu akkanatti bira dhaabbadhu ammallee bira dhaabbadhu galatoomii rabbi si ol naa dhaabbatu jazakallahu thank you. Sagaleen rakkoon hin jiru baaki maaliif namni amma kamittuu wal danda'ee amma kamittuu dabarsa kun immoo baay'atee osoo hin taane eenyumaa hin taane rakkina cimaa keessattuu yoo ta'e amma humna keenya amma beekumsa keenya nama tokko yoo gargaarre waaqa biraas nama biraas galata argachuun gaariidha waan ta'eef kan ishee rakkoon qabu amma xumurattutti amma ishiin ammas piroosisiin waan kamiyyuu ta'e amma xumuramuufitti wajjin jirra ni gargaarra mana soo ta'e manni bareedni ni argama. Isinitti amma wanti xumuramutti asumne. Okay. Rakkoon qabuuti kanaaf inni dhiphatinaati amma dandeessina amma gargaaru neetworkiin qabu amma gargaaruu dandeessanitti amma gargaartanii rakkoon qabu waan ta'eef bukkeedhaan dhabamu simiin jechuun jaalladha kanaaf galatooma dhugaa maaliif neetworkii kiyyaa joo Si dhaga'uun jira bara. neetworkii kooti neetworkii kooti kanaaf har'a gaafa uummanni hoo jedhee ta'u uummanni akkas girrisee akkas wajji uummanni akkasitti gaafa wajjin dhaabatee wajjin girrisu dhugaa rabbi namatti tola. Nu warra sitti qaama wajjin rakka turreyyuu gaafa uummanni achitti hayi biiftu jabaadhu waan kamiyyuu gaafa jedhu har'a ishiin achi gaafa achi baatus gaafa si onnettus dhugaa imimmaaniif nu bira darbuu dadhabde. Kanaaf har'a immoo isinis galatoomaa karaa tokko isin galateeffachuun barbaada. Uummanni kamiyyuu jalqaba gaafa ishiin namaan beeknerra gaafa ishiin miidiyaa gara miidiyaatti dhumnerraa kaasee amma ishiin irra geessutti uummanni wajjin dhaabatee akkas gargaaraa ture dhugaa dubbachuuf baay'ee guddaa tokko isaan galateeffadha. Isinis galatoomachuun jaalladha dhugaa. Kanaaf biifoo daree bifti kee irraa mikti kee fagaleessaa dhugaa tokko miti baay'ee namatti tola irra fuulli keessi dhugaa baga gammaddee dhugaa gammachuun kee gammachuu keenya waan ta'eef dhugaa dubbachuuf baga gammadde. Galatoomii mana laalisaa biichuudhaaf ganduma sanni jiraame. Rakkoon hin jiru. Bu'uuratti itti galti waan ta'eef rakkoon hin jiru bakka waan barbaachisaa ta'e amma barbaachisaa ta'e wajjin dhaabanna waan ta'eef rakkoon hin jiru ishee kanaaf yaaddainaati amma dandeessan achumatti gargaaraati yeroo dhiyoo keessatti akka qilleensarra yeraan turre malee kanaaf rakkoon tokko hin jiru karaa manaan dhiphatinaa fi boruun arginaaf waan ta'eef. Waan meeshaa mana keessatti silaa gurgurteemi? Yeeshu. Rakkoon hin jiru waan kamiyyuu ta'e waan jiru adda qoodachuu dandeenya. Rakkoon hin jiru kanaaf yanni miti. Hayee maqaati barbaadu.
ijoollee moof jalaan fidaa jirta. Ijoollee moof jalaan fidaa jirta. Gugurdifattee bakka ammoo kee gargaaru bakka isin waliin caaltanii gaafa immaa keenya jedhanii birattis fidaa nama akkam ijoollee kootettamoo akkam gootame amma. Kunis immaadha kunis immaadha. Yaa dadlaanii jaaladha natti tola. Ani bakka namoota waan danda'urra anillee nama qabaatee nama gargaaru osoo qabaatee waan hunda godheef natti tola. Beekamtumaan qabu kanarratti garuu sababa maqaa isaa namni tokko isaan ispoonsara ta'e waan tokko yoo godhe na gammachiisa beeku. Ana caala osoo amma Itoophiyaa keessa jiran Itoophiyaa keessa piroomooshinii adda addaa hojjechuu filima adda addaa hojjechuu waa hedduu hojjechuu danda'an ijoolleen keessi galee. Akkasumas dhiibbaa irratti waan dandeenyu goona bakka. Isullee fayirumaa irratti hambisee. Mee waan dandeenyu isaan yuutuuba barataniillee waliin yuutuuba dalaganis isaan lameen kuni nama biyya jechuudha. Namni lama gaafa walitti dhufee biyya galee namni lama walitti dhufee waa hedduu hojjechuu danda'a. Gaafa Daraartuun viidiyoo waraabuu deemtee biiftuu irraa qabdee akkasitti waliin saayiba ta'anii namni tokko gaafa tokko rakkataan lama wal hubatan galee. Tokko ilmoo irraa qabee akkas waliin akka jabaatan isaan lameen walitti hidhuu barbaadan galee. Kanaaf dhugaa namatti tolaa baay'ee. Atis fooloo naa deebisii rakkoon hin jiru bakka daree kaleessa fooloo godheera garuu. Sifan deebisa. Tooma biifoo. Networking qabu waan ta'eef. Dhaggeeffadha waan biraa fakkaata amma maasteraa binnatii kaleessa walii barnaa barreessee ture. Ijoollee hojjetu mana irraa cufuun qabu yoon achitti argamullee baadheessini galee xiqqoo biiziidha. Inni dhaqa garuu xiqqoo biiziidha. Namaa taalaan ni gurgura. Mana irraa haa cufu namni achaa dhaqu. Warroonni. Bye. Aye. Nagati. Jarre nagati bakka apura baala. Eessi lubbuu koo. Aye nagati. Wanti naan jeesni galee Daraartuun illee mana kophatti kareeffatti. Biiftuun illee kophaa kareeffatanii lameenuu isaan lameenuu kophaa jiraatan garuu gaaf tokko tokko akka saayibatti namni wajji dhaqee ilmoollee qabu gargaarteen. Biiftuun illee amallisii badaa miti. Waggaa ta'uuf deema. Erga ofitti qabee deemuu jiru waggaa gahuuf hin deema. Biiftuun illee amala badaa hin qabdu. Yoo duraan qabaatellee amma hanqana bira dhufteetti nama gaariidha. Biiftuun badiisa takka illee hin qabdu. Xiqqoo hin jarjarti malee nama gaariidha. Nama micoo hedduu jaalladhu akka ilmootti ilaaluudha. Biiftuu Daraartuu bira illee xiqqis takka ilmoo isii qabdee fi wal gargaaran rakkoon hin jiru. Manni jireenya illee adda ta'uu. Akka saayibatti ilma Oromooti ijoollee Oromooti wal jabeessanii wal laalanii wal bira yoo dhaabbatan bireeda diinillee yoo dhufe ofirraa ittisuu danda'an isin galee dubartiin lama wajji walii galtee waliin tarkaanfate bireeda. Innaa akkasii bakka nagaan turaa wal agarraa deemaa mana maaster abinat dhaqaa amma hunda keessanuu asumaa osoo hin asin harkootti tarkaanfadhaa galatoomaa.